Ashama harka foonii akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Baarik Meediyaa. Nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa idduma jirtanitti isin haadha qabu jecha yeroo ammaa kana kan daawwataa jirtan tamsaasa kallattii YouTube Baarik Meediyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Amma ganama keessaa sa'aatiin 2 ta'eera. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu an Alii Boobiyyaati. Jalqaba irratti hangafootii oduu. Godina addaa magaalaa Bosonaa keessatti walitti bu'iinsa adurree fi hantuuta gidduutti uumame cimee itti fufee jira. Muummeen ministeera biyyattii obbo Goofaa Dannii mana murtii addunyaa irratti himataman. Fincilli diddaa gabrummaa uummata harree gammoojjii Caraqaa keessatti gaggeeffamuun finiinee itti fufee jira. Godina Shuntii naannoo hin beekamnetti balaa hongee mudateen tisiisni 11 dhumee jira. Amma oduu bal'inaan. Godina addaa magaalaa Bosonaa keessatti walitti bu'iinsa adurree fi hantuuta gidduutti uumame cimee itti fufee jira. Walitti bu'iinsa uumame kanaan guyyaa 2 dura loltoonni agaazii waraana adurree uummata nagaa irratti dhukaasa banuudhaan lubbuun nama 7 akka dabarte odeeffannoon toora intarneetii irraa arganne ni ibsa. Koomishinara farra malaamaltummaa adurree fi hantuuta obbo Araarsoo Tufaa akka jedhanitti lolli yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru kun diinagdee biyyattii laamshessuu fi lubbuun namoota akka baala mukaa harca'uu malee miniin faayidaa hin qabne jechuudhaan fuula feesbuukaa isaanii irratti maxxansanii jiru. Muummeen ministeera biyyattii obbo Goofaa Dannii mana murtii addunyaa irratti himatamanii jiru. Lola cimaa tibba kana adurree fi hantuuta gidduutti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee obbo Goofaa Dannii meeshaa waraanaa adurree hidhachiisuudhaan uummata nagaa hantuuta irratti duguuggaa sanyii raawwatuun mana murtii addunyaa irratti himataman. Fincilli diddaa gabrummaa uummata harreetiin gaggeeffamu cimee itti fufee jira. Dhiyeenya kana hiriira guddaa gammoojjii Caraqaa keessatti harrootaan gaggeeffamuuf sababa kan ta'e uummata isaanii yaadhaa jiran. Uummanni kun uummata rahmata hin qabne ashabbaarota shankooraa fi muuzii nutti fe'achuudhaan nu gabroonfatuu barbaadu waan ta'eef uummanni keenya xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne tokkummaan ol ka'ee ofirraa falmachuu qaba jedhan. Waajjira muummee bulchiinsa godina harrootaa irraa qonnaan bulaa Wadala Dhuufaa kan jedhamu akka miidiyaa keenyaaf ibsa kennetti uummanni harroota torbee kana keessa hiriira nagaa bahuudhaan eenyu gadi hunduu walqixumaa bifaa fi amalaan wal dhabus gonkumaa haala uumamaatiin uumamni tokkumaa jechuudhaan dhaadannoo fi ejjennoo isaanii guutumaan guutatti ibsachaa akka jiran dubbatanii jiru. Godina addaa naannoo Shuntii jedhamutti balaa hongee mudateen tisiisni 11 dhumee jira. Baatii Ramadaanaa sababeeffachuudhaan waldaa tokkummaa fi gargaarsa miidhamtootaa irraa deeggarsi taasifamaa akka jiru jiraattonni naannoo sanaa dubbatanii jiru. Deeggarsa uummata nagaaf taasifamu karaa seera qabeessa ta'een cimee itti fufullee wanti gaddisiisan tokko uumamuun hin oolle. Dhiyeenya kana nama 2 ta'uudhaan hooggantoota mootummaa fi caasaa gandaa dabalatee deeggarsi midhaan nyaataa uummata nagaaf gumaachuu osoo deeman karaa gubbatti wanti hin yaadamne isaan mudate. Loltoonni agaazii waraana adurreen gaggeeffamu fuullee karaatti bahuudhaan meeshaa deeggarsaa guutumaan booji'anii jiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota Baarik Multimedia Production sagantaa keenya kan guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Oduu isinitti himuudhaan kan isin wajjin ture an Alii Boobiyyaati. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa.